Hagalatoma. Jaalalti si qabdee si boocistee ni beektii yaa? Ana? Ana moo? Okay, gaaffii lammaffaa Yaasin siif qabu. Guyyaa ittiin booda kan boocee guyyaa kan. Guyyaa ittiin booda. Asan booda kan booyin. Jira jirtu hawajamtoota fi hordoftoota keenya eegaa kan isin daawwachaa jirtan chaanaala YN Orooti anis Yaasin Oro yookiin kan immoo Yaasin Ajjaash warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa jechaa warreen immoo duraan gootan galatooma like godhaa yaada keessan koomentii jala nu barreessaa arraantana sagantaa haaraa walitti deebinee jira sagantaan kurnan jireenyaa jaama jiruuf jireenya keessatti waan si mudatee fi akkasumas illee waan si aarsuu fi waan si gaddisiisaa qabannee dhiyaannee hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya galatooma maksii maasanit shukran thank you nama saganalan sanifu qopheessaa sagantaa kana ana Yaasin Oro akkasumas illee ogeessa kaameraa Muaz Amin namni nuti qabannee dhufne ammoo kabajamoo fi jaalatamoo yuutubara beekamaa Jaafar Amin wajjini hanga xumura sagantaa keenyaan nu faana turaa horaa bulaa deebana keessatti warreen biyya alaa jirtan ammoo bikka taankii kana tuqaati waan feetan sappoortii nu godhuu dandeessanii sagantaa kana qabannee dhufne sagantaan kun kurnan jireenyaa jaama obbo Jaafar welcome. Welcome Yaasin Oro. Akkam nagaame? Akkam nashaata? Sagantaa kurnan jireenyaa jaamti. Ayyee. Saniifuu sagantaan kun dhugaa himta. Ayyee. Anis gaaffii na gaafata gaaffii shan anis gaaffii shanis gaafadha. Tole. Dhugaa himta. Duraan dursamee daawwattoota kiyyaaf maal jettame? Okay, duraan dursa daawwattoota keetii wanti hin jiru. Daawwattoota walumaa qabna salattu. Akkasiisa? Jalaas ni jira na jalaas ka jiru. Ayyee. Cinaan subscribe keetii qiyaas. Saniifuu daawwattoota Yaasin. Duroodatti mee walitti qabnee jette warreen amma walitti qabnee gaje Jaafar warreen walitti anis isin godheetiin jira Jaafariifis godhee jira yoo lakkoofsa takkaa barreessanii. Hagalatoma. Okay. Walitti qabna. Okay. Hordoftoota kiyyaan salaamtaa jinnaan jehe hordoftoonni kun kee qofaa mitatti wanti beekuu qabdu. Hordoftoonni kun kiyyaasi keetiis. Maaliif jennaan warra subscribe naa godhee na jala jirus ni jira kas jala jirus ni jira. Saniifuu walumaan qabna warri na jala jirtan. Warra Yaasin jala jirtan mee warri naaf gootanii Yaasiniif hin godhin takka takka barreessa. Warri siif godhee naaf hin godhin lama lama barreessu. Bravo bareedaadha. Akkasitti dabaas. Galatoomii Jaafar. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya mee fiidiyoon kun laayik meeqa argattu yoo ta'e? Laayik argachuu qaba gaa. Uummanni Oromoo hawaasni keenya hordoftoonni keenya bal'aadha. Yoomiyyuu taanaan nuti namaa gattoo hin qabnu. Uummanni video gadhiisee guyyaa muraasa keessatti miliyoona lakkaa'u jira. Nuti ammoo kuma dhibbanii seenaa jennee ilaalaa yaaddoo jira. Yaaddoo jira. Saniifuu isin jennee lafaana isin jennee kaameeraa kana kuma meeqa binne yeroo teenya aarsaa goone lafoo jira. Bakka yoo feetanillee godhina nuti garuu mooraalee keenyaaf shaafataa inni ni dalee na gadhiisna rakkoon qabu. Saniifuu laayikii kuma 20 argachuu qabdi. Kuma 20 anna 40 jaati. Okay, bravo. Arrantana challenge inni jeekana kuma 40 godhaa fi faayidaan laayikii gaa video recommend godha video ofa nama jiyoon fi laayik godhe video ofa. Kabajamtoota hordoftoota keenya laayik godha galatooma hedduu tokko galatooma isin jenna. Laayikii kuma 20 yoo godhan ani sanuu guyyaa meeqa keessatti guyyaa 10 sii qaba. Hayyee. Guyyaa 10 keessa yoo laayikii kuma 20 si godhan anis meeshaa hojii keetiif barbaachisu kuma 20 surprise fidee si godha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya inshallah waa'ee egaa guyyaa qoran keessatti laayik kuma 20 godha surprise kana kan irraa fudhadhu galatoomi Jaafar mee fakkeenyaaf ana duree galamu si duree gale gaafii. Okay, gaafii shantu nu qophaa'ee jira kunoo. Ilaalin ilaalamtu gaafiin. Ayyee. Taana harka jirtu tuni yeroon taana harka shanan tana isaan gaafadha. Tiyyatanii na gaafatu isa harka jirti. Saniifuu gaamee abbuma manaa duree gala. Ana duree gala. Okay, ana duree gala. Nuufi mijaa maqaa qoosaadha kanatti itti irraa aaru turte honkaan ammoo gizee siin jaan si aarsu qoosa. Maqaa qoosaa
kan si aarsu ture. Okay. Ajaa'iba waan natti horraa ani yeroo ijoollummaa kiyyaatira ijoollee hojii taphannee hojii guddannee keessaa ijoollee yeroo guddaa maqaa qoosaa qaban itti moggaa. Maqaan san Zanyaa afaan nama jaaniin jira. Jalaana fu'ee. An maqaa qoosaa hedduun naan jaama waan ajaa'ibsu ta'u natti maxxanee na jalaan kutu. Hai maaree tokko beeytanii hai maaree qajaaniin qajan qoosaa fi maqaa isaa kayaaman tokko yoo yaamte ni yaadatan. Ani qoosaa hedduun naan jaama tokko natti maxxan garuu immoo kana aarsu ture qayyoo naan jedhan. Qayyoo si aarsa. Waan afaan amaaraa ta'eef. No ani diimaa qayyi nama diimaa tokko nagarre nama saniin qayyoo jedhan. Baga falmattee ati gurraacha saniifuu arabaa miti. Mee fakkeenyaaf saayibboota keessaa nama qoosaa qabu kan ati hin daganne. Filfiluu. Filfiluu ilkee cabaadha. Filfiluu. Ammicaa san waan irraa jaan hin beeku saayibaa kiyyaa. Faadiloo jaaniin. Filfiluu jaaniin. Tokko immoo hasaabaan silaa kanaa qotaa nama wal jeessa. Ziizii jaaniin. Ziizii. Ammoo hasaaba kiyyaa kan inni irraa mana tokko waa butoo jaaniin Abdullaahi jaaniin hedduu saayibaa kiyya peesti hargeessaallee hojii turre wajjillee biyyarraa baane. Waabuto yaaniin. Waabuto. Waabuto. Okay, gaafii keetu fuudhende si jaabar. Okay, gaafii xiyyeetaa dabru. Okay, gaafii shaniit takka keessaa fudhadhee. Okay, Yaasin nama beekamaa tokko kan lakkoofsasaa seef godhattee jirtu mee eenyu? Namni beekamaan duraan dursa gaa atuunfaadha. Ani seef godhadhee jiru. Garuu nama beekamaa jechuun kaa internaashinaala yoon fi jechuun kaa namayyuu hanga danda'utti beekamaadha. Fakkeenyaaf warra flow sirra hin qabne faatu jira. Garuu beekamaadha inni. Garuu flow siiturra qaba. Feesbuukaan isaa taatu, yuutuubaan isaa taatu. Fakkeenyaaf nama beekamaa yoon fi kan jennu taate tokkoffaa suma. Kan lammadaa immoo warra akka Safwaan kana walistoota keessaa immoo Galaanaa Gaaromsaa akkasumas Telefaraan Baddeessaatii warreen gurguddaa kanas lakkoo isaanii waan qaba jechuudha. Okay. Hayyee gaafii keetii dabre. Okay, gaafiin tiyya maal jetti jaalalti si qabdee si boocistee ni beeytiyya. Ana? Ana moo? Dhugaa himta ammaasi? Dhugaa himta? Dhugaa nimaa? Okay. Boochee jechuun akka jaalaluma saniif jecha mana. Jechuun nama san jaaladhee nama saniif booyu moo jaalatee na qabdee booyu? Eka nama san jaalattee silaas nama jechuun waa jaalattee nyurraa si qabdi wayii burtukaanarraa si qabdi namarraa si qabdi bire. Fakkeenyaaf kophaa teessee isiifaa yaaddee boochee kanaaf. No yoon kijibee malee akka lamaniin qaba. Nama san yaaduu rakkachuu rabbashamuu fi cinqamoo jechuun bakka malee boo'icha himimmaani sana. Siraan dhufne jechuudha. Bakka rakkadhee cinqamee nama sana akka waan miira biraa tokko keessa galuu malee ka boo'icha himimmaan akka sana irraa baay'isan yoo ganaa dhufe hin beekne malee gammadaan kun. Hin dhufne jechuudha. Saniifuu jaalalti si boochisee hin beektuti. Nama boochisne amma dura. Garuu gaafa jaalalti si qabdu san ummaateetii irree yaaddamu isiisan irree yaaddame. Isira kafalta. Yaanni isaan lachuutu bakka danda'e qaba. Ka haadhaa jaalala haadhaa qaba. Kan anni immoo fireendi jaalala fireendii qaba. Bara ammaasii maal? Kan gammoo guyyirra dura irra yaadatu ammoo guyyaa kana keessatti nama kan baay'inaan amma yaadata yoo nama sanii beeku haadharra. Fakkeenya ammaasii bara ittiin himadda bakka daffaara taatee dhiira taatee isa kana isii tana dhaqee ittiin himadda waan inni keessa jiru jetteeti gizee isii bira dheete bishaan taata. Qaanfattee. Qaanfatta ammaasii jaalalti dhugaa jechuun sana jechuudha. Okay gaafii biraa na gaafachuu dandeessa Jaafar. Okay gaafii lammaffaa Yaasin siif qabu guyyaan ittiin booda kan boochee guyyaa kan. Guyyaan ittiin booda. Asan booda kan booyin. Kan hin booye guyyaa tokko dhiyuma tana egaa haati mana kiyyaa kutte. Jireenyi kun ni ulfaata beektaa jechuun faame ijoollee wajjin isaa taatu maarree kana sii galee jechi booda kaanus kiyya kun rabbaa ishiidha. Fakkeenyaaf waan biraatti osoo hin ta'in dalee iddoo ijoollee hin galu. Maaliif haatiinis yeroo san biraa kutte
haadhaa fi anaa hojii jiraachuu ture mire dalee iddoo ijoolleen galu maqaa dalee iddoo ijoo kanallee fayyadamuu ni fadhu ijoolleen nu gargaartu sanaa ijoolleen galu akkasitti ijoolleen tun numa deemti sababa biraan ni matan kaanusuma himatan akkasitti boodarra micoota akka olluma keenya galtii micoon suni kaanisiitu dalee iddoo naanjee jettee deemtee ijoollee bee kaanusu jechuun qaamata shan immoo kanaa mire jettee maaliif deemte giseen jeen dalee iddoo naanjee Cuma ni deemtee akkasitti karadhiitiin dadhabee warra biyyiitii jaartiinis na bira hin jirtuuti jechuun maqaa anumaaf jecha inni kun ijoolleedha maarree hin deebi'u bakka dalee duraan jaanitti hin deebi'u saniifuu namayyuu kadhannee dadhabnee boodarra micaa kana ol seeneetumaan aaree bakka guutuu akka dha'ee bakka gattaa'ee boo'ee jechuudha guyyaa ittiin boo'ee guyyaa sana jechuudha guyyaa bakka kaanus akkasitti mashakkaana kan akkasii guyyaa addaati. Anaatu si gaafatama nama jireenya keetiif sin barbaachisne wajjin jaalala gaggeessitee yookaan immoo jaalala eegaltee ni jirta. Fakkeenyaaf nama jireenya keetiif sin barbaachifne wajjin jaalala eegaltee ni jirta. Sin barbaachis. Nama bakka eegee nama sin madaalle yookaan immoo jireenyuma keetiif namni sun sin barbaachifne. Ni jira san. Fakkeenyaaf oggaa jalqaba jaalalaa wajjin eegaltan jaalalaan hojii deemtan jireenya kiyyaaf hin barbaachisu hin barbaachisaa hin beektu. Erga wajji deemtan bubbultan booda akkam barbaachisne argita. Akkam sii gala. Namni kun yeroo dura si hojii wal baruu afaan mimmiyaawaa amala mimmiyaawaa haala babbareeffata tottolfata ifu mimmiidheessaa yeroo bubbultee as babaafachaa hedduu baay'inaan dhala amala akkasii qaba. Okay, amma namni sun heerumee jira? Heerume? Nama lama faani ta'a. Tiyaada. Heerume nagarre. Okay, bravo. Aye. Nagaa bulchuu dandeessa. Okay, gaafiin kan kee. Gaafiin inni sadaffaa namni jireenya kee keessatti hin daganne eenyu? Namni jireenya kee keessatti hin daganne duraan dursa ummaatiyya. Okay. Harmeetiyya. Garuu namni jireenya kee keessatti hin daganne nama hedduu jira. Namni sun nama karaa biyya alaa kana jira. Jechuun kan nama hedduudha. Jechuun kan ati garuu nama tokko irraa siima. Nama gaafaan rakkadhees gartee na bira dhaabbatu rakkooti jechuun kan akka obboleettiisii fudhatee gartee rakkooti fudhatu akkasumatti illee osoo hin nifanne osoo hin daddabne yoo nufi waan kana naa godhu jeenillee nama jechuun kan naa godhu jechuun nama sanii maqaallee dha'uun fadhu saniifuu nama sanii hin daganne. Ayyee gaafii kee. Okay, gaafii anaatu si gaafata Jaafar. Jecha keessatti yookaan ammoo jecha itti fayyadamtu hedduu. Yookaan haayaa fi lakki kam irra fayyadamta? Haayaa lakki. Yookaan kan jecha sadeen kana keessa. Fi haayaan tokkuma beeku. Jechuun ka. Fi kan ammoo haayaa. Lakki diduu fi kan lakki. Haayaa jechuun. Okay or yes. Aboo gaagisee hundi didaati sin oolooni. Lakkiiti jechaan oolu haayaan fayyadu. Haayaa irra filattaa jechuudha. Ayyee. Haayaa. Bareeda ayyee. Maaliif Jaafar kun haayaa jaa waan feete yoo gaafatanis haayaa isiniin jaa. Hoota waan feeten gaafadhaa. Akkasii ganda walii qabsiifte. Okay Jaafar ayyee. Gaafiin afuraffaan nama tokko kan maqaasaa osoo hin himne gaafii gaafachuu barbaadu. Okay, namni gaafii gaafachuu fedhu maqaa isaa osoo hin himne nama tokko. Ayyee. Wanni baallama naa seente sun sigalee wanni baallama naa seente sun haala siif hin mijatin immoo sigalee hedduun eegaa ture hawwiiniin eegaa ture sigalee moo anaaf erguu keessaa hin qabne moo sigalee moo haala siif hin mijatin immoo maalii sigalee hedduu keessattuu waan sana haalaan eegu ture yoo haalli siif mijatinis naaf himi haalli naaf hin mijanne
yoommoo godhuun fedhuun anji saniifuu onnee tiyya fannisteeti hambiste saniifuu wanni sun waan natti illee barbaachisaadha ammallee na barbaachisa saniifuu maaliif akkasin na fanniftaan jaan walla gaafa anillee sila carraan kun naa dhufe anillee nama akkanaati itti fayyadamuu ni dandeessa ammallee itti fayyadamuu ni dandeessa bakka kun akkuma yaasin ji'a kanaanis akka carraa yoo dhufe si bira akkasi anaatu fitatana fakkaatti dhagee dhugaa saniifuu nama kana annis hin jenneen ogguma duraatu ifiif annis hin jenneen ogguma duraatu ifiif naan jaan namni an dhalaaf dhiiraa saddaan hin baasu ifiif naan jaame jechuudha ifiif naan jaame ifumaaf achi buuteen dhabame saniifuu yoo viidiyoo kun bira ga'e akkuma yaasii jedha waan kana ifiif naan jaame kana kiseetu wayina yaadachifte gaaf tokko yemaniin jira gurbaan tokko kanaadaa jira boodarra akkasitti bakka isin wanni isin dalayda waan babbareedaadha saniifuu nuti sappoortii si godhuu feena akka koomanitii kanaadaatti garuu ammaan tana si gargaaruu feena waan feete nu gaafadhu minaan jenna aboo waa hunda niin qabaan jeenan lakkii nu himtu malee boodarra akkasitti bakka ammaan tana naafi Iskandar Adamaaru laaptooppii fi kaameraas bituuf deemna kaameraa abbaa lama siif binne laaptooppii saappila abbaa lama siif binne saniifuu ammaan si ergu deema bikkaan itti si ergu DHL naayime jee lakkoofsa DHL ka ichi boodonaa fiigee Sayid Bayaanirraa fuudhee itti kanneemo kun ummaan tanaa bikka DHL irraa haayee gabbee hanga ammaa meeshaan sun anuu bira ga'uu jirtu jechuudha. Karaa deemuu jirtu jechuudha. Saniifuu kana ammoo namni sun ammoo nama hedduullee sappoortii nu godhu jireenya keenya keessatti garuu waan taduraa san waan san ammoo hedduu hawwiiniin eegu ture tarii haalaatu mijjatiniif ta'a yoo haalli si mijjanne haalli naaf hin mijjanne yoo ammoo karaa jiraate. Karaa jira ji. Ammallee niin barbaadaati karaa jira ji akkasii anaatu fitata. Jaalaltii maal jaalatta waan ati itti siyaadatan fakkeenyaaf maal jaalatta waan ati itti siyaadatan jireenya kee keessatti eega duutee isaa taatu waanuma namni itti siyaadatu maal godhuu feeta yookaan kaal. Okay sangaa waanuma khayriiti abbaa qabeenyaa guddaa biyyattii ta'ee maskiidan gurguddaa madarasaa gurguddaa akkasuma markazootaa fi majlisoota bakka ilmi rabbii itti baratamtu bakka muslimni itti salaatu maal wanni jaariyaa ka sadaqatu jaariyaa addunyaa tanarratti dhiisee biraa duu kan itti na yaadatamu. Masgida jaartee hiyyeessa gargaaruu fi mana barnootaa ijaaruudha jechuudha. Kaayoon keenyas nuti anis sanumaan qaba. Okay galatoome Jaafar. Okay kan keeteef jaalaltiin dhumti jettee yaadda. Jaalaltiin dhumtu garuu ni xiqqaatti. Jaalaltii hin dhumtu ni xiqqaatti malee jechuun ni salphatti. Maaliif jennaan jaalala wanni jaama si jammar hin jiru ana kanaan jaa. Fakkeenyaaf jaalaltii wanni irrattiidha. Kalaama xayyiba yookaan kan ammoo jechoota gaggaarii kanaaf itti olii deebisnu yoo nufi narraan tana fakkeenyaaf naaf itti olii hin beeknu har'a wal barannee jirra. Yoo nufi wal barannee jiraannee guyyaa biraa kan hin seerku ta'e aboo gurbaa yuutuubaraa yookaan kan ammoo aboo gurbaa ati yuutuuba kan hin ilaala yoo nufi jee jaalaltii daamaan deemtu yookaan kan ammoo yoo nufi hin jaafaramin yookaan kan obboleessa kiyya saahiba kiyya yoo nufi kan isin jiru deeme jechaa deeme jaalaltii anaafis jidduudha dabalaa deemti. Wal kabajjee wal ulfeessitee yoo kan deemtu taate jaalaltii akkasumatti illee jaarsaaf jaartii illee akkuma duraan beeb habibi maarree waliin jaanitti yoo nufi ammoo habibi qalbii waliin jaan jaalaltii dabalaa deemti yoommoo san walirraa muranii kiyya aboo obboleessa yaa obboleessa kiyya nama gargari fa'aa osoo jaartii teetii osoo si dubbisu obboleessa kiyya siin jaa garuu jecha san hin beekan isaan obboleessan taatu fan akka shari'aatti illee haraami jaartiin takka yoo nufi obboleessa kiyya siin jette sii galee saniifuu haraami obboleessa kiyya fa'aa siin jetti saniifuu wanni sun barbaachisaa miti jaalaltii ni irratti malee hin kutamtu maaliif amaarri wanni maal jaa munin boon aandi kan hin soolaata gaaftan al jaa sii galee waan fadhallee ta'u guyyaa tokko hin soolaa walirraa harkifnee jaa sii galee jecha amaaraa keessa makmaaksa godhi saniifuu namni yookaan kan ammoo hin soolaa walirraa harkise namni ammoo gaafa jaalala wajji eegalu san afaa walii kaa'ee waliin irraanfatu akka fedhe taatus jireenya isaa keessa si barreeffamee jira jechuudha. Garuu xiqqaattee adda fagaachuun numa jirti garuu jaalaltii
ni xiqqaatti malee hindumtu jaadiyya. Okay. Akkasii fitannee jirra boodarratti waan jettu yoo nufi qabaatte. Galatooma ulfaadha. Bikka jaalaltii ni dhumti moo ni xiqqaatti kanarratti ni dhumti moo akkamii kanarratti ati hoo yaada kan qabda? Jaalaltii wantan taatu. Xiqqaachaati macaara sharratti xumura irratti numaa dhumtutti nama namoo nakka. Akkamitti fakkeenyaaf? Hai nama tokko wajjin wal jaalachaa turte. Guyyaa keessaa walii galuu hin dandeenye adda deemtan. Xiqqoo nama san gisee adda deemtan xiqqoo amat baatirraa illee taatu guyyarraa illee yaadattachuu. Osoo bulbultuu osoo waggaan gisee rakkama ture waggaa keessaa baay'atatte. Turee mas namni tokko akkata isaa malee aboo jetta. Dhumte haa keessaa. Okay, maqaa isii yoo nuti sikkaase dubara isiin tun jaalalleetii turteen jettu? Yaadannoo taate malee haa jaalaltis keessaa dhumte taate haa keessaa. Garuu yoo nuti yaadannoo nama saniitu dhumne malee jaalaltii isii saniif qabdu ni dhuma. Ni dhuma. Takka ammoo jaalala isiin isii saniif qabdu ni dhuma. Garuu isii san yoo nuti argite nama kabajja kaati. Isii san moo? Gaafa argite. Kabajuun akka itti deddeemtan. Yoo nama akka kabajatti akka nageetti adda deemnu taate ni kabajja. Nama tokko immoo akka malatti yoo adda baatan keessaafu yoo si miidhe akkuma si miidhe sanitti yaadatte isaan. Yoo ati isa san miites akkuma isa san miitetti yaadatte. Aksan akkaataa ittiin adda baatanitti. Qaruma lamaan jechuudha. Xumuratti waan qabdu yoo nuuf jiraatte dhaamsa dhaammattu nama galateeffachuu qabdu. Akkasii hordoftoota keenya galatoomaa ulfaadha. Hagamma viidiyoo kana nu jala teessanii akka xumuraa warri daawwattan galatoomaa laayikii, koomantii, sheer, sabskiraayib godhaa. Kuma dhibba yeroo gabaabduu keessatti keeka murree akka du'aayee horbeessa dibicha qaqqalee miskiina nyaachisu godhaa jenna. Ulfaadha. Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenya warreen hanga ammaatti nu daawwate galatoomaa jechaa akkasumatti illee warreen ammoo laayik gootan hedduu takka galatoomaa hanga xumura sagantaa keenyaatti warreen nu faana turtan galatoomaa isiniin jechaa horaa bulaa deemanaa ogeessi kaameeraa keenya Muwaazamiinii yaada keessan komentii jala nu barreessaa akka viidiyoo kana akkanaa itti fufnuuf hamilee nu jajjabeessaa akkasumatti illee chaalenjii keenya guyyaa 10 keessatti yoo nufi laayikii 20 taate badhaasa keenya kan Jaafar irraa fudhadhuuf na jajjabeessaa horaa bulaa deemanaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.